Tuan amma tiyyaata man godhaadha man. Maaloo adara al tokkoon isin rakkisa. Akka nama guddaatti jaarsummaan haadha. Waa'ee badde jedhanii dheengaddaasi. Gamtaan jedhani gamtaa du'aa isaa godhu malee isaati fidee dana keessatti seera teessisee na arrabsee sin ajjeesa naan jechaa ture. Eessaa argamte tammo? Maalan eessattan badaa hin banneem silumayyuu isuma mucaarraa adda ba'eenii sammuutu narraa adda ba'e malee anaanis. Malee hin banne? Maatii rakkisaan turre si barbaacha olii gadi fiigaan turre miidiyaarra olii gadi waa'een kee ka'e. Amma isaa miti ana waan tokkoon isin rakkisuu dhufe. Lalaamee akka gootu ati harmee ayyoorraa harmee keerraa gamtaarraa hanarraa biyya kanarraa bu'uu dadhabde. Of danda'uu dadhabde of dandeemee simatu. Mi aluma tokko of dandeeme. Guyyaa hundumaa dhuftee mataan of dandeeme irko. Kana qofa isin rakkisu yaada isaa ana fide miti gamtaaf fide yaada ba'eessa moo. Gamtaa isa asitti na ajjeesu dhufe moo? Gamtaa isa yeroo darbe na qaanesse na salphise moo? Rakkinni mataa isaa irratti haa gamtaa. Isa isin harmee ayyuu dhattanii jettan sana dhaay. Gamtaan harka keessaa qabaa isaa. Garuu ergasii harmeen ayyuu yeroo baay'ee inistiraaktarii nagaadhaan naan jedhume hin fagaatinaa. Harmee ayyuutu moo? Isin harmee ayyuu